biyya jalqaba islaamummaa simattee qubsuma tawhiidaa taate Itoophiyaa. Itoophiyaan makka booda biyya akka biyyaatti islaama simattee keessaa biyya lammaffaadha. Amantiin islaamaa waggaa 7 Madiina dursee Itoophiyaa gahe. Akkasumas Yaman, Oman, Qaxarii fi Bahreen dura waggaa 13 dura Itoophiyaa seene. Soomaaliyaa fi Mireetota Arabaa dura waggaa 15 dursee seene. Iraanii fi Iraaq waggaa 18 dura Itoophiyaa seene. Akkasumas Sooriyaa, Falastiin fi Joordaan waggaa 21 dursee Itoophiyaa seene. Masri waggaa 25 dura, Liibiyaa waggaa 32 dura, Afgaanistaanii fi Suudaan immoo waggaa 37 dursee islaamummaan Itoophiyaa seene. Tuniziyaa fi Aljeeriyaa irraa waggaa 55 dura, Morokoo irraa immoo waggaa 67 dura Itoophiyaa seene. Ispeen yookaan Andaluus fi Portugaal irraa waggaa 96 dursee seene. Azbaakistaan irraa waggaa 95 dura, Paakistaan irraa waggaa 96 dura, Hindi irraa immoo waggaa 97 dursee islaamummaan Itoophiyaa seene. Kana malees Kazaakistaan fi Turkiyyee irraa waggaa 135 dura, Bangilaadesh irraa waggaa 385 dura, Maaleeziyaa fi Indooneeziyaa irraa immoo waggaa 585 dura islaamummaan Itoophiyaa seene. Kana jechuun Makka alatti biyyoota addunyaa keessaa hunda caalaa islaamni dursee gahe keessaa Itoophiyaadha. Har'a lakkoofsa waggoota hijiraa irratti hundaa'uun hijiraan waggaa 1448 ta'us islaamni gara Itoophiyaatti kan seene hijiraan jalqabamuun dura waggaa 7 waan ta'eef seenaa islaamaa Itoophiyaa keessatti waggaa 1456 ta'a. Kana jechuun biyyoota addunyaa keessaa lakkoofsi waggoota hijiraa jalqabuu isaa dura islaamni seenee ture biyya tokko qofa yoo taatu isheenis Itoophiyaadha. Kunis seenaa addaa Itoophiyaan qabdu keessaa isa guddaadha. Itoophiyaan kabaja seenaa kanaa argachuun ishee fedhii muslimootaa qofaan osoo hin taane akka amantii islaamaatti qophii fi murtii rabbii ta'ee ilaalama. Musliimoonni Itoophiyaa abbootii seenaa islaamaa fi biyya isaaniiti. Namoonni tokko tokko islaama biyyoota arabaa qofaan wal qabsiisanii ilaalu. Garuu yoo islaamni biyyoota tokko waliin wal qabsiifamuun dirqama ta'e Itoophiyaan biyyoota hedduu caaltee mirga kana argatti. Sababaan isaas akka armaan gadiitti isiniif tarreeffama. Tokkoffaa Ummu Ayman yookaan Barakatul Habashiyyaan dubartii Itoophiyaa irraa dhalattee ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam guddisuu keessatti gahee guddaa argattee turtedha. Lammaffaa islaamni Makka booda Madiina illee osoo hin geenye jalqaba gara Itoophiyaatti seene. Sadaffaa yeroo shabaabonni Makkaa keessatti ari'atamanii mootiin Najjaashii fi uummanni Itoophiyaa nageenya isaanii kennanii turan. Yeroo sanas Makka keessatti musliimoonni muraasni hafan osoo jiranii Itoophiyaa keessatti sahaabonni hedduun jiraachaa turani. Afraffaa muazzinni jalqabaa seenaa islaamaa Bilaal ibn Rabaah nama Itoophiyaa irraa dhalatee turedha. Shanaffaa mootiin Najaashii hooggantoota addunyaa keessaa islaamummaaf fudhatan keessaa isa jalqabaa ta'uun beekama. Jahaffaa ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam Itoophiyaa biyya dhugaa jedhee galateeffate. Torbaffaa mootii Najaashiis isa biratti namni tokko illeen hin miidhamu jechuun haqa qabeessa ta'ee ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa mootummaa isaaf ragaa argate. Saddeettaffaa islaamni gara Itoophiyaatti seenee yeroo sana keessatti maqaan akka mazhabaa, minhaajii, tasawufa, suufiyyaa, ashaa'iraa, shi'aa fi kanneen biroo hin uumamne ture. Kanaaf barsiisni islaamaa gara Itoophiyaatti dhufe maqaa dabalataa tokko malee islaamaa fi muslima jedhamuun qofa beekama ture. Kana malees ragaan seenaa kana deeggaru hedduun ni jira. Sababni isaas islaamni biyyoota addunyaa irra caalaan isaanii osoo hin simatamin dura gara Itoophiyaa waan seeneef Itoophiyaan seenaa islaamaa keessatti iddoo barsiiftu qabdi malee iddoo barattu miti. Kanaaf biyyoota Itoophiyaa booda islaama fudhatan akka madda dhiibbaa musliimoota Itoophiyaa irratti ta'anitti ilaaluun yookaan amanamummaa musliimoota Itoophiyaa irratti shakkiin ilaaluun hubannoo seenaa irraa fagoo ta'e agarsiisa. Musliimoonni Itoophiyaa daangaa biyya isaanii eeguu, aadaa ishee guddisuu fi seenaa ishee barreessuu keessatti dhaloota irraa dhalootatti dabarsuu keessatti gahee olaanaa taphatanii jiru. Isaan bu'uura ijaarsa biyya kanaa keessaa tokkodha. Islaamni Itoophiyaa keessatti kan babal'ate waraanaan yookaan humnaan osoo hin taane haqa, qajeelummaa fi fedhii gaarii uummata Itoophiyaatiin ture. Seenaa guddaan kun Makka booda Itoophiyaa akka biyya lammaffaa islaamaa simattee taasisee kan qabeenya seenaa musliimoota qofaa miti.
qabeenyaa fi boona ummata Itoophiyaa maraatiin. Kanaaf dhaloonni har'aa dhaala guddaa kana tikfachuu, kabajuu fi seenaa dhugaa irratti hundaa'ee dhaloota itti aanutti dabarsuun itti gaafatamummaa isaa bahuu qaba. Musliimoonni Itoophiyaa biyya isaanii keessatti alagaa miti. Seenaa, aadaa, nageenyaa fi ijaarsa biyya kanaa keessatti gahee guddaa taphatanii jiru. Akkasumas seenaa Islaamaa addunyaa keessatti iddoo olaanaa fi iddoo addaa qabu. Kanaaf Musliimoota Itoophiyaa biyyoota biraa irraa dhufanii jedhanii maxxansuun yookaan amanamummaa isaanii gaaffii keessa galchuun ragaa seenaa fi dhugaa waliin wal hin simu. Dhugaan seenaan agarsiisu Itoophiyaan biyyoota Makka booda Islaama simatti keessaa biyya lammaffaa ta'uu qofa osoo hin taane seenaa Islaamaa keessatti iddoo olaanaa qabdudha. Xumura irratti seenaa kana beekuun, tikfachuu fi dhaloota itti aanutti sirnaan dabarsuun hojii namoota amantii kamiyyuu hordofan hundaaf barbaachisaa ta'edha. Seenaa dhugaa wal kabajuu fi wal hubachuu cimsuun tokkummaa fi nageenya biyyaa jabeessa. Kan barreesse Ustaaz Ahmad Diin Jabalii.